Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenya Boonshaw baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan jechaa. Egaa har'as immoo viidiyoo bareedaa, viidiyoo haalaan namatti toluu fi viidiyoo barnootaa kan baay'een keessan karaa keessaa na gaafachaa turtan, viidiyoo kanarratti nu jedhu kan jechaa turtan. Anis akkuma gaaffii keessan irratti hundaa'ee viidiyoo isinii qabadhee dhufa. Egaa hamma dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin turaa jechuudha. Akkasuma warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuudhaan hiriyoota keessa biraan gahaa. Maatii keenyas sabiskiraayib gochuudhaan ta'a. Koomentii godhaa ta'uu gaaffii ta'u akkasumas immoo maal irratti akka hojjetamu barbaaddu warreen barbaaddan koomentii jala naaf kaa'aa. Anis immoo yeroo gabaabaa keessatti koomentii keessan irratti isiniif hojjedha jechuudha. Egaa viidiyoo keenya irraa keessatti akkamitti silkii nama tokko fageenya irra teenyee hordofuu dandeenyadha. Akkasumas immoo namni nu hordofaa jira yoo ta'e immoo akkamittiin beekuu dandeenya kan jedhu. Akkasumas immoo akkamittiin ofirraa kaafna kan jedhudha. Viidiyoo keenya jalqabnee irraa hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Egaa jalqaba irratti silkiin kee hidhamuu fi hidhamuu dhiisuu baruudhaaf bifa amma sitti agarsiisu kanaan daawwalta jechuudha irratti. Kun akkuma argaa jirtan daawwattoota chaanaalii keenyaa silkiin keenya hidhamee hin jiru fakkeenyaaf amma. Egaa hidhuudhaaf amma egaa akkamitti akka hidhuu dandeessan ilaalaa. Star 6 jettanii amma asitti kan isinii galuu qabu silkii hidhamuu barbaachisu sanarratti barreeffama jechuudha. Kun kabajamtoota daawwattoota keenya silkii hidhuu barbaadda sanarratti kun bifa nama barreesseeru kanaan barreessitu isa booddeedhuma irratti hin daawwaltu jechuudha. Irratti bilbiltu xiqqoo ishee eegaatu kun akkuma argattan call forwarding when busy registration was successful milkaa'inaan galmooftaniittu. Kana booddee silkiin asirratti bilbilamu isaa amma kanarratti darbaa jechuudha. Ramee deemnee haa ilaallu. Kun akkuma amma argattan kan haa ilaallu hidhamee moo hin hidhamne kan jedhu irratti daawwalla. Kun ola daawwattoota keenya akkuma argattan kan silkii kanarratti hidhamee jira jechuudha. Silkiin kun lakkoofsa bilbilaa amma argattan kanarratti voice forwarding SMS ta'eera. Egaa bifa akkan argate immoo akkamittiin ofirraa kaafna kan jedhu ilaallaa wajjin. Kan isinii galuu qabu silkiin irratti barreeffamu kun kan hidhamuu barbaadan sana ta'uu qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya silkii isa hidhuu barbaadan sanarratti bifa amma sitti agarsiise kanaan barreessitu jechuudha. Egaa ofirraa kaasuudhaaf ammoo bifa amma mul'ataa kanaan ofirraa kaafna. Riqicha 002 riqicha gochuudhaan irratti bilbiltu jechuudha. Bifuma amma argattan kanarratti bilbiltu. Eeyyeedha kunoo daawwattoota keenya akkuma argattan kana irraa kanuuf ka'ee jira jechuudha. Reason was successful jechuudha. Irraa kaafanneerra jechuudha. Wanti isin asirratti hubachuu qabdan bilbila kamirratti kan nuti kana gochuu dandeenyu bilbila nuti hordofuu barbaanne kan nama isin hordofuu barbaaddan irratti jechuudha. Kan kana gochuu dandeessan kan barbaachisu silkii sanarraa fuutanii bifa ammaa sanaan irratti hojjettu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkas gootanii raawwattanii irraan badaa. Galatooma amma dhuma viidiyoo keenyatti waan nu daawwattaniif viidiyoo itti aanu akka isiniif hojjedhu laayik, sheer, kooment akkasumas immoo daawwattoota keenya biraan gahaa. Viidiyoon irraa qabanne egaa asuma irratti dhaabbata. Amma dhuma viidiyoo keenyatti waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Viidiyoon itti aanu